Ergasii Waaqayyo Museedhaan ani hamma dha'icha tokko duwwaa mooticha irratti biyya isaa irrattis dabalee nan fida. Mootichis kana booddee gad isin hin dhiisa. Gara dhumaatti yommuu asii gad isin dhiisu ari'ee gad isin hin baasa. Dhiirri dubartiinis ollaa isaanii mi'a meetii mi'a warqees gaafatanii akka fudhataniif saba Israa'el gurra naa buusi. Irra deebi'een dubbisa lakkoofsa 2 irra kan jiru dhiirri dubartiinis ollaa isaanii mi'a meetii mi'a warqees gaafatanii akka fudhataniif saba Israa'el gurra naa buusi jedhee. Qulqulluu fi jaallatamaa amanamaa abbaa keenya amma dubbii kee amma sagalee keetii kan geessu barri mootummaa raawwii fi xumura kan hin qabne kaleessarras boris darbitee kan jiraattu bara baraan isuma sana kan taate maqaa ilma kee maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Sagalee kee dubbachuuf jirraa akka ta'utti dubbachuu akka danda'uuf ana mucaa keetiif ayyaana baay'isi. Obboloonni koo iddoo ta'an qixa jiran irra taa'anii dubbii kee dhaga'uu akka danda'anii fi ayyaana isaaniif baay'isi. Sana waan gootuuf ulfaadhu. Ilma kee Yesuusiin gidduu keenyatti mul'isi. Mul'achuu isaatiin hidhaan keenya hiikamu. Maqaa Yesuusiin ameen. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Faarfannaa walii wajjin waaqeffannetti baay'ee akkasiin eebbifamtan abdii guddaan qabaa. Faarfannaan baay'ee jaalladhu. Ergaa guddaas of keessaa qaba. Obboleessa keenya deef Waaqayyo baraaf jireenya isaa haa eebbisu. Ittiin jajjabaadhuudha yeroo baay'ee kanaafan isin affeere. Kutaan ani macaafa qulqulluu keessaa dubbise seera ba'uu boqonnaa 11 lakkoofsa 1 fi 2dha. Kutaa sana keessaa iyyuu xiyyeeffannoon kaayyoo kootii seera ba'uu boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irra yaada jirudha. Dhiirri dubartiinis ollaa isaanii mi'a meetii mi'a warqee gaafatanii akka fudhataniif saba Israa'el gurra naa buusi jedhee jedha. Gaafatanii akka fudhataniif saba Israa'el gurra naa buusi jedhee jedha. Kutaa kanarra dhaabbadheetan gaafatanii fudhachuu kan jedhu irratti walii wajjin dubbanna. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Maalan jedhee gaafatanii fudhachuu. Addunyaan hafuuraa ta'e addunyaan foonii waan barbaanne gaafanna, wanta gaafanne fudhanna. Utuun gaafatiin, utuu hin barbaadiin waan argannu kamiyyuu hin qabnu. Keessattuu kiristaanota Waaqayyo jireenya keenya kan inni nu shaakalsiisu mirga gaafachuu akka nu hin qabnudha. Gaafannee akka nu hin dhabnedha. Gaafachuu akka qabnu waan gaafannu immoo amannee akka gaafannu macaafni qulqulluun gadi fageenyaan nutti haasa'a. Kutaana nama ka'umsaaf ergaa koo guyyaa har'aa godhee isin tajaajiluu dhufe baay'een keessan akkuma beektan sabni Israa'el bittaa garbummaa biyya warra Gibxii keessa waggaa 430 jiraatanii xumura irratti Waaqayyo mootii Fari'oon ajajaan garaa jabeessee sababii gara jabina isaatiitiif immoo dha'icha hedduu iddatti fidee booddee dha'ichinni dhumaa kun dha'icha 9ffaadha. Waa'ee dha'icha kanaa Waaqayyotu utuu Gibxitti hin fidiin Musee wajjiniin haasa'a. Kaayyoon Waaqayyoo inni guddaa jararee buutuu hin ta'in jararratti jiraachuu isaa agarsiise, jararratti guddummaa isaa agarsiise, jararratti beekamtii isaa agarsiise. Sabi Israa'el waggaa 430 garbummaa biyya Gibxii keessa jiraatan kun birmadummaa akka ba'an labsuu ture. Kaayyoon Waaqayyoo kaayyoo jararee buutuu hin ta'in, kaayyoo olaantummaa isaa agarsiifachuu hin ta'in, kaayyoo saba isaaf fo'ame, saba koo jedhee saba waame, saba Israa'el kana garbummaa jalaa, bittaa jalaa baasee birmadummaatti akka jiraatan gochuudha. Baay'een keessan akkuma beektan si'a jalqabaatiif Waaqayyoo sabi Israa'el dabarfamee akka booji'amu waggaa 400
bittaa harka mootii namaa jala akka inni galu Waaqayyo abbaa saba kanaas ta'e Abrahaamitti yeroo jalqabaatiif dubbate. Abrahaamitti Waaqayyo yeroo dubbatu waggaa 400 kan inni itti dubbate. Sabi Israa'el garuu 400 bira darbanii 430 biyya Gibxii keessa dhiitamaa dararamaa gatii kanfalaa aarsaa hadhaa'u aarsaa humna isaaniitii olii kanfalaa yeroo isaan jiraatan argina. Maalirraayi waggaa 400 eeyyama Waaqayyooti yeroo Waaqayyooti homaa gochuu hin danda'an. Yeroo Waaqayyoo malee gaafatanii socho'uu hin danda'an. 400 booda kan jiru waggaan 30 garuu gaafachuu dhabuudhaan hin baana jechuu dhabuudhaan biyyi kun biyya keenya miti. Akka kanatti akka jiraannu Waaqayyo hin barbaadu. Asii akka baanu ni barbaada. Birmadummaa keenya barbaada. Jedhanii amanuu dhabuudhaan ka'anii immoo hin baana gannu dhiisi jedhanii gaafachuu dadhabuudhaan akka isaan turan macaafni qulqulluu lafa nuu kaa'a. Jireenyuma wal fakkaataa jiraachuudhaaf madaqooman sabi kun kan inni itti madaqe jireenya wal fakkaataa jiraachuudha. Bartee wal fakkaataa jiraachuudha. Akkuma kaleessaatti jiraachuu akkuma kaleessaatti deddeebi'uudha. Akkuma kaleessaatti jireenyuma kaleessa shaakalan sana akka jiraatanii fi isuma sanatti deddeebi'uu ture. Kun immoo kaayyoo Waaqayyoo miti, eeyyama Waaqayyoo miti, barbaacha Waaqayyoo miti, fedhii Waaqayyoo jiraataa miti. Waaqayyotu saba kana guyyaa guyyaatti jireenya haaraa shaakalsiisuu barbaada. Sabi kun garuu hin dide, ka'uu dide. Kanaatiifuu Waaqayyo nama kaafate, Musee kaafate, Museetu erge. Kan isin ajaa'ibu sabni hin baana jedhee Waaqayyos gaafate, sabni hin baana jedhee mootii gaafate tonteen Waaqayyo ba'anii ba'uu qabu bakka hacuuccaan isaanii kun na bira ga'eera, iyyi isaanii na bira ga'eera, ba'uu qabu kan jedhe Waaqayyo. Kun yeroo Waaqayyo haa ta'u. Jireenya keenya keessatti kiristaanonni baay'een mirga gaafatanii fudhachuu naamusa kiristaanummaa godhanii hin lakkaa'ani. Macaafni qulqulluun gaafannee akka fudhannu, gaafannee barbaannee akka argannu, rurrukunnee akka nuu banamu ifatti nutti dubbata. Waaqayyo akkanatti fedha keenya hin beekuuyi, Waaqayyo akkanatti wanta nu barbaachisu hin beekuuyi, hin beeka. Garuu guyyaadhaa guyyaatti mirga kee akkati shaakaltu barbaada. Moo'icha kee akkati shaakaltu barbaada. Feetu Waaqayyoo moo'icha si dhamdhamsiisuudha. Feetu Waaqayyoo ga'umsa akkati shaakaltu gochuudha. Boojuu akkati shaakaltu gochuudha. Boojuu akkati dhamdhamtu gochuudha. The behavior of God. Amala Waaqayyooti inni kun. Baay'een keessan waanuma itti galtan hundumaatti walii galtanii kan jiraattan Waaqayyoo itti walii galee isinitti fakkaata. Yeroo tokko tokko rakkina keessa ta'anii namoota rakkinatti walii galan argitu. Maaliif hin kadhattu? Maaliif rakkina kana keessaa hin baatu? Maaliif rakkina kana ofirraa hin abboomtu jettanii yoo gaafattan wanti Waaqayyoo hin beekne hin jiru isin hin jiru. Eeyyee wanti Waaqayyoo hin beekne hin jiru. Waaqayyoo na rakkisuu garuu karoora isaa hin qabu. Karoorri na rakkisuu hin jiru. Maybe dhugaadhaaf, wangeelaaf, Kiristoos dhugaa ba'uudhaaf, mootummaa Waaqayyoo namootatti himuudhaaf ni qoramna. Lolli diinaa nurra jiraachuu ni mala. Garuu gidiraa ofii ofitti finne, rakkina ofii ofitti finne, beela ofii ofitti finne, iyyuma ofii ofitti finne, wallaalummaa ofii ofitti finne keessa akka teenyu Waaqayyo hin barbaadu. Never kun yaada Waaqayyoo miti. Kanaaf macaafni qulqulluun waa'ee gaafachuu nutti hima. Gaafatanii fudhachuu akka danda'an. Sabi kun inni irraanfatan ba'uu kan jedhu isaanitti hin dhaga'amu. Sababiin isaa ganamas ka'anii mootii Gibxii argu, galgalas mootii Gibxii argu, dirree hojii keessattis hacuuccaasaa argu, manatti galanii hacuuccaasaa argu. Hacuuccaa kanarraa fayyuu waan hin dandeenyeef waan jireenya jiraatan sana Waaqayyo akka waan isaaniif eeyyameetti amananii fudhatanii taa'uu jalqaban. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo akka gaafatan barbaada. Kanaaf Waaqayyo sabi kun gaafannoof dagatu. Museetti erge qaqiitii saba sana gaafadhu mootii Gibxii gad naa lakkisi jedhii itti himiiti naa baasi jedheen Waaqayyo. Naa baasi gadi naa dhiifamuu qabu jedheen. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Jalqabuma mootii Fari'oonitti kan erge Waaqayyo mataa isaa ture jechuudha. Sana boodas dha'icha guddaa kana booda Waaqayyo maal jedhaanii harka duwwaa akka hin baane. Haleluuyaa. Akka baanu barbaada Waaqayyo. Indinni waxaa. Akka nuti baanu barbaada. Gaafa baanu harka duwwaa akka baanu barbaada. Jireenya waan keessa jirtan
haala keessa jirtan, qabaa keessa jirtan, muddama keessa jirtan, hidhaa keessa jirtan, lola keessa jirtan san hundumaa keessaa akka isin baatan barbaada Waaqa. Akka ani boo barbaada. Akka nuyi baanu barbaada. Isatti kan amanan hundumtinu hidhaa kamiyyuu siistama hidhaa xaxaa kamiyyuu keessaa akka isaan ba'an barbaada. Gaafa ba'an immoo harka duwwaa akka isaan ba'an hin barbaadu. Harka duwwaa baasu, harka duwwaa gaggeessu, harka duwwaa gadi dhiisu eeyyama Waaqayyoo miti. Barbaacha Waaqayyoo miti. Fedhii Waaqayyoo miti. Ajandaa Waaqayyoo miti. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ajandaa Waaqayyoo miti. Yeroo hundumaa ajandaan Waaqayyoo hiikee gadi isaan dhiisuudha. Gaafa gadi isaan dhiisu immoo waan callaa qabatanii akka isaan baaniif. Waaqayyo hin baatu, lafa onaatti deemtu, karaa dheeraa deemtu, galaa fudhadhaa hin jenne. Biddeena fudhadhaa hin jenne. Hin baatu, karaa dheeraa deemtu, bishaan nyaattan, bishaan dhugdan fudhadhaa hin jenne. Kan Waaqayyo isaan abboome, kan Waaqayyo isaanitti hime, kan Waaqayyo fudhadhaa isaaniin jedhe maalinni galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Wanti Waaqayyo isaan abboome meetii fi warqiidha. Harka duwwaa ba'uu hin qabdanii jedhe Waaqayyo. Harka duwwaa socho'uu hin qabdanii. Harka duwwaa tarkaanfachuu hin qabdanii. Wanti Waaqayyo isaaniin jedhe waan dinqiidha. Warqiin jireenya kiristaanummaa keessatti kan inni agarsiisu furee, booji'uu, gatiidhaan bituu, qabeenya ofii godhachuudha. Jireenya qulqullaa'e, jireenya bilisa ba'e, jireenya furame qabaachuudha kan inni agarsiisu. Waaqayyo icciitiidhaan kan isaaniin jechaa jiru dadhabbii keessan gaafadhaa, dhamaatii keessan gaafadhaa. Gaafa baatan haleluuyaa harka duwwaa hin ba'inaa jedhe. Isa iyyuu immoo maal gaafadhaa jedhe? Sibiila borrojjii, naajii, meetiidha. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Meetiin fureedha, booji'uu, gatiidhaan bitamuu, qabeenya ofii godhachuu ibsa. Warqiin immoo fakkeenya waaqummaa fi wantoota hafuuraati kan inni ibsu. Sibiilli borrojjii immoo jajjabina, jabeenya, dandeettii murtii qabaachuu, qulqullummaa, haqummaa agarsiisa macaafa qulqulluu keessatti. Kanaaf Waaqayyo warqii fi meetii fudhadhaa jedhe. Akka isaan isin hin dhoowwanneef gaafa isin gaafattan immoo addan isinii kennaa, naatoon isinii kennaa. Haleluuyaa. Malasopaane naatoon isinii kenna, addan isinii kenna. Gaafattanii akka argattaniif naatoon isinii kenna. Haleluuyaa. Akka jarri isin hin dinne nan godhaa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisa isaa yeroo dheeraa barsiise keessatti gaafannee akka fudhannu waan nuyi karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoosin Waaqayyo abbaa gaafanne hunduma Waaqayyo akka nu kennu nu mirkaneesseera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isiniif kennama. Gaafadhaa isiniif kennama. Barbaadaa isiniif kennama. Barbaadaa rukutaa isiniif banama. Gaafadhaa hin fudhattu, barbaadaa hin argattu jedha. Waaqayyo yoo gaafanne Waaqayyo biraa akka fudhannu nutti hima. As macaafa qulqulluu Filiphisius boqonnaa 4:6 ergamaa Phaawulos yeroo dubbatu waan isin barbaachisu hundumaa galataaf himata wajjin fuula Waaqayyootti akka beekamu godhaa jedhe. Waan isin barbaachisu hundumaa galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waan nu barbaachisu, wanta nu barbaachisu, waan na barbaannu duwwaa immoo osoo hin ta'in waan nu barbaachisu gaafannee fudhachuudhaaf Waaqayyo aboo nuu kenneera. Mirga gaafatanii fudhachuudha. Namoonni baay'een garuu gaafatanii fudhachuu hin danda'an. Sababiin isaanii obbummaa keessa jiru, ijoollummaa keessa jiru, daa'imummaa keessa jiru. Waa'ee kanaaf Phaawulos yeroo dubbatu Galaatiyaa boqonnaa 4 dhaqeetannuu dubbisa. Sagalee baay'ee isin dinqu dubbata. Haleluuyaa.
baay'ee sagalee sindinquudha. Sagalee jireenya keenyatti of nu yaadachiisudha. Boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisaa akkanadha dhaggeeffadhaa. Karaa tokko immoo namni qabeenya abbaa isaatti darbee argachuudhaaf jiru qabeenya sana hundumaa irratti gooftaa yoo ta'e iyyuu amma ijoollummaa isaatti jirutti hojjetaa irra hin caalu. Amma barri abbaan isaa mureef ga'utti harka warra isa guddisanii fi warra isa bulchuudhaaf adaraan itti kennamee jala in tura. Nuyis akkasuma hafuuraan ijoollee yeroo turretti gurguddoota hafuurota biyya lafaa kanaatiif hojjetoota turre. Barri murameef sun yeroo guutetti garuu Waaqayyo ilma isaa erge. Innis yeroo ergame dubartii irraa dhalate. Seera jala galfame. Inni warra seera jala jiran furuudhaaf nuyis ilmaan Waaqayyoo taanee akka guddifamnuuf kana godhe. Isin ilmaan isaa ta'uu keessan agarsiisuudhaaf Waaqayyo hafuura ilma isaa abbaa abbaa jedhu waammatu garaa keessan keessatti erge. Egaa ati si'achi karaa Waaqayyoo garbicha miti ilma malee. Erga ilma taates qabeenya abbaa keetiitti darbitee argachuuf jirta. Haleluuyaa. Erga maal taate? Erga ilma taate qabeenya abbaa keetiitti darbitee maal gochuudhaaf jirta? Argachuudhaaf jirta. Sababiin isaa ati ammaa booda ilma. Rakkoon keenya garuu boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa kaaftanii gaafa laaltan amma ijoollummaatti jirti. Ijoollummaatti kan jedhu sun maal akka jedhe beektu afaan Ibrootaa isaa teknoon jedha. Teknoon jechuun dhalateera. Dhalachuu irraa dhalate malee abbaan isaa ammam akka ga'u hin beeku. Qabeenya abbaa isaatii ammam akka ga'u hin beeku. Yoo gaafate abbaan isaa maal isaa kennuu amma ni danda'u. Amma ammamiitti abbaa isaa biraa gaafatee argachuu akka danda'u. Qabeenya abbaa isaatii ammam akka ta'e, maqaan abbaan isaa qabu ammam akka ta'e, ga'umsa abbaan isaa qabu, beekamtiin abbaan isaa qabu ammam akka ta'e beekuu warra hin dandeenye garuu warra dhalatan daa'ima jechuudha. Mucaan daa'imni tokko, daa'imni ijoolleen xixiqqoon utuu abbaan qabeenya qabu hin boo'u. Biddeena jedhanii biddeena argachuudhaaf hin boo'u. Rafuudhaaf hin boo'u. Namni isaan dhorku hin jiru. Xobbee ta'anii gaafa jiran, daa'ima ta'anii gaafa jiran arma hodhuudhaaf hin boo'u. Armi mana sana keessaa kan mucaa sanaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Arma namni irraa fudhatu hin jiru. Arma naa kenne jedhanii himachuudhaaf imimmaaniin boo'ichaan agarsiisu. Jireenyi kiristaanota baay'ee kanaan wal fakkaata. Wanti Waaqayyo garaa nutti jabaate hin jiru. Utuu nuti hin gaafatiin immoo wanti Waaqayyo nuu kennu hin jiru. Maaliif gaafachuun keenya bulchuudhaaf qophaa'oo ta'uu keenya agarsiisa. Wanna nuti bulchuu hin dandeenye Waaqayyo nutti hin kennu ijoolleedha waan taaneef. Namni qabeenya guddaa qabu tokko mucaan isaa birrii 10,000 yoo gaafate kanaaniin godhanaa kenni yoo jedheen hin kenna. Mucaan duudaan mucaan daa'imni lafarra curruuqu tokko akkuma qulfii ittiin taphatu, akkuma shaangulliitii ittiin taphatu, ittiinan taphadha jedhee yoo boo'e dhiigallee otoo boo'e birrii sana ittiin kennu abbaan. Birrii sana caala mucaa sana jaallata jechuudha. Garuu mucaa sana caala birrii jaallata jechuu miti. Birrii sana mucaan sun akka itti fayyadamu waan hin beekneef, maalirra akka oolchu maalii waan hin beekneef, akkamitti akka hojiirra oolchu waan hin beekneef, quba waan hin qabneetiifidha. Waaqayyoo mana namichi mucaa sanaaf maallaqa hin kennu utuu boo'uu maallaqa isaa jalaa dhofkata. Waaqayyoos jireenya keenya keessatti kan inni nu gochaa jiru kana. Addunyaa kanarra xobbummaa keessa gaafa jiru utuu bilchina hin argatiin, utuu akkamitti akka bulchinu hin argatiin Waaqayyo hin kennu. Gaafachuu nurra jiraata. Gaafa gaafannu sanaaf qophaa'oo ta'uu keenya agarsiisa. Sanaaf qophaa'oo ta'uu keenyatu mul'ata. Waaqayyo kana beeka. Kanaaf Iyesuus Kiristoos ofii isaatii waan barbaadan karaa kootiin gaafadhaa jedha. Abbaan
isiniif kenna. Argitu jireenya keenya keessatti rakkoon keenya inni guddaan rakkoo gaafachuu dhabuuti. Har'a kan inni isin hubachiisu, har'a kan inni isin akeekkachiisu, ganama kana sa'aatii kana guyyaa kana keessa kan isin akeekkachiisu wanna tokkodha. Innis maal inni gaafachuu akka dandeessan fudhachuudhaaf mirga qabdu. Because you are the son. Ati mucaa Waaqayyooti. Waaqayyo siin ala qabeenya kana nama qusatuuf hin qabu. Ergamootaaf qusataa hin jiru. Hormootaaf qusataa hin jiru. Macaafni qulqulluun wangeela Maatewos boqonnaa 6 keessatti waa'ee allaattii, waa'ee quurroo, waa'ee biqiltoota bakkee keenyatti argamanii dubbata. Isaaniif Waaqayyo ammam akka yaadu nutti dubbata. Isin abbaan keessan isaaniin sooraadha. Nuyiif Waaqayyo abbaadha. Anaaf isiniif Waaqayyo abbaadha. Abbaa keenya ta'ee utuu jiruu garuu gaafachuu hin dandeenyu taanaan abbaan keenya sooressa ta'ee utuu jiruu hiyyeessota taanee jiraanna. Gaafachuu hin dandeenyu taanaan abbaan keenya beekessa ta'ee utuu jiruu wallaalota taanee jiraanna. Gaafachuu hin dandeenyu taanaan abbaan keenya humna utuu qabu namoota humna hin qabne taanee jiraanna. Namoota akkasumaanii taanee jiraanna. Fala dhabna jireenya keenya keessatti. Har'a Waaqayyo isinitti dubbachaa kan jiru mirga gaafattanii fudhachuudha. Kan isin gaafattan huuba miti. Haleluuyaa. Warqii gaafattu, meetii gaafattu, sibiilota borrojjii naasa gaafattu. Isaan kun jireenya waaqummaa agarsiisa. Jireenya qulqullummaa agarsiisa. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wangeelli Maatewos waa'ee kanaa gaafa nutti dubbatu boqonnaan 8 lakkoofsa 8 karaa adda ta'een sagalee cimaa tokko nutti dubbata. Kutaa sana dhaqeetan dubbisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. 18 ani dhuguman isiniin jedha wanti isin lafa irratti hiitan Waaqa irratti hidhamaa hin ta'a. Waan numti isin lafa irratti hiiktan immoo Waaqa irratti hiikamaa hin ta'a. Lakkoofsi 19 akka jedha. Ammas isiniinan jedha isin keessaa namoonni lama biyya lafaa kana irratti wanna tokkotti walii galanii yoo kadhatan abbaa koo isa Waaqa irraa biraa wanti isaan kadhatan in kennamaafii jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Wanti isaan kadhatan maal godhamaafii in kennamaafii jedha. Boqonnaa 7 lakkoofsa 7 sagalee kana akka cimaa tokkotti haasaa. Deebinee dubbifna boqonnaa 7 lakkoofsa 7 beektu sagalee isin baay'ee beektan waan ta'eef boqonnaan 7 lakkoofsi 7 akkanadha. Yesuus itti fufee kadhadhaa isiniif hin kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif hin banama. Kan kadhatu hundinuu ni fudhata. Kan barbaadus ni argata. Balbala kan rukutuufis ni banama. Isin keessaa nama attamiitu ilmi isaa buddeena yoo isa kadhate dhagaa kennaaf ree? Yookis ilmi isaa qurxummii yoo isa kadhate bofa kennaaf ree? Egaa isin namoota taataniitu jirtanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu erga beektanii abbaan keessan inni Waaqarraa. Haleluuyaa. Abbaan keessan inni Waaqa keessaa immoo ammam isin caala warra isa kadhataniif waan gaarii kennaaf ree jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Gaafachuu jechuun kadhachuu jechuudha. Ask. Haleluuyaa. Wanna nu barbaachisu gaafachuudha. Abbaan keenya waan hundumaan guutuudha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Guutuu akka ta'e amanuudha. Guutuu akka ta'e beekuudha. Galanni guddaan Gooftaadhaaf haa ta'u. Jireenya keessan keessatti kan isin amanuu qabdan isa kana. Haleluuyaa. Wanti isatti hir'ate tokkoyyuu hin jiru. Wanti isatti hir'ate tokkoyyuu hin jiru. Inni waan hundumaan guutuudha. Inni waan hundumaa of harkaa qaba. Lakkoofsa boqonnaa 21 lakkoofsa 21 akkanadha.
Yommus Yesuus deebisee ani dhuguma isiniin jedha amantii yoo qabaattan yoo mamuudhaa baattan mukicha irratti waan ta'e duwwaa hin mukicha irratti waan ta'e duwwaa hin gootan gaarummaa kanaa ol kaafame gaaruma kanaan ol kaafame galaanatti darbatame yoo jettan iyyuu isiniif ta'a. Amantanii kadhataan waan dhiyeeffattan hundumaa hin fudhattu. Amantanii kadhataan waan dhiyeeffattan hundumaa hin fudhattu. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsa 22 amantanii kadhataan waan dhiyeeffattan hundumaa hin fudhattu. Amantanii kadhataan waan dhiyeeffattan. Maal kadhachaa jirta? Fuula Waaqayyootti gaafa dhiyaattu waan Waaqayyo si qoqqobu waan Waaqayyo sirra ga'ee harka isaa keessaa dhumu wanta ati gaafattu waan dhumu harka isaa keessaa wanta ati gaafattu waan raawwatu sitti fakkaata? Ayidallam. Inni humna ga'aa of keessaa qaba. Inni aangoo ga'aa of keessaa qaba. Inni waan hundumaa danda'a. Gocha hundumaa danda'a. Dandeettii hundumaa danda'u qaba. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Garuu rakkoon keenya rakkoon guddaan xobbummaatti amma jirrutti gaafachuu hin dandeenyu. Har'a miira gaafii tokkoon isinitti gad dhangalaasa. Fayyaa barbaaddanii utuu fayyaa ta'uu barbaaddanuu akka dhukkubsattan hin barbaadu Waaqayyo. Gaafattanii fayyaa keessan akka fudhattan barbaadu. Sababiin isaa fayyinni biddeena daa'imaati waan ta'eef. Utuu nyaachuu dhuguu barbaaddanuu akkas abdan hin barbaadu Waaqayyo. Badhaadhummaan biddeena daa'imaati waan ta'eef. Nuti immoo biddeena keenya biddeena ijoollee daa'ima gaafan jedhu warra irraa dhalataniiti waan ta'eef. Kiristaanonni dammaquutu nurra jiraata. Gaafadhaa. Harka duwwaa akka hin baane gaafadhaa. Harka duwwaa akka hin jiraanne gaafadhaa. Harka duwwaa akka isteejiirra hin dhaabbanne gaafadhaa. Harka duwwaa gabaa keessa akka hin dhaabbanne gaafadhaa. Harka duwwaa magaalaa keessa akka hin deemne gaafadhaa. Harka duwwaa dhaabbata garaagaraa keessa akka hin jiraanne gaafadhaa. Harka duwwaa biiroo garaagaraa akka hin jiraanne gaafadhaa. Why does it mean? Gaafannaan hin arganna. Waaqayyo hin kenna. Ogummaa gaafatta taanaan ogummaa kenna. Beekumsa gaafatta taanaan beekumsa kenna. Nagaa gaafatta taanaan nagaa kenna. Boqonnaa gaafatta taanaan boqonnaa kenna. Qabeenya gaafatta taanaan qabeenya kenna. Wanti Waaqayyo nutti waakkatu hin jiru. Wanti Waaqayyo nutti dabsu hin jiru. Wanti Waaqayyo nutti hir'isu hin jiru. Macaafni gaafadhaa jedha. Isin keessaa eenyutu ilmoonsaa daabbootu jettuu dhagaatti kenna. Isin keessaa eenyutu ilmoonsaa foon utuu jettu qurxummii utuu jettu bofatti kenna. Haleluuyaa. Maataa pooraadia. Hin gootuu isin hin gootan. Isin egaa sanyii namaa hamoota taatanii waan gaarii walii gochuu edda barbaaddanii ilmoo keessaniif waan gaarii idda gootanii akkamittan abbaan keessan inni waaqarraa waan kana caalu isiniif hin kennu. Waaqayyo waaqa harjaadha. Jireenyi bara baraa tola kennama isa biraa. Arjummaan bara baraa tola kennama. Ijoo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin dabarsee edda tola nuu kenne isa wajjin wanta nu barbaachisu hundumaa tola nuuf hin kennuuree jedha. Kan nuyi gaafannu badhaadhummaa isaa keessaa. Kanaaf macaafni qulqulluun Filiippisos boqonnaa 4:9 irratti Waaqayyo akka badhaadhummaa isaa dinqisiisaa waan isin barbaachisu hundumaa isiniif hin guutaa. እግዚአብሔር እንደ ባለጠግነቱ መጠን የሚያስፈልጋችሁ ሁሉ ይሞላባችኋል ነው የሚለው። ይሞላባችኋል ምንድነው የሚያስፈልጋችሁ? ዋነ ሲበርባችሱ አከበዳዱማ ሳትስ ይጉታ ዋቃይ ግን ለኮን ኬኛ ማልን ጋፈቹ እንደንደ you can ask ገለነ ዋቃዮ ፋታ has ጋፈቹ ደንደኡ ቀምና ጋፈቹ ሻከሉ ቀምና jireenya keenya keessatti shaakaluutu nurra jiraata. Gaafadhu fayyina shaakali. Gaafadhu qabeenya gurguddaa shaakali. Gaafadhu beekumsa shaakali. Gaafadhu boqonnaa shaakali. Gaafadhu abdii shaakali. Gaafadhu beekumsa shaakali. Sii kennameera. Waaqayyo ilma isaa Yesuus wajjin nuu kenneera. Ilma isaa nuu kennee waan nu dhoowwate hin qabu. Isa wajjin tola nuuf hin kennuureedha Phaawulos Roomee keessatti gaafa dubbatu. dhuguma ilma isaa Yesuus wajjiniin wanti inni nu dhoowwatu hin jiru waan hundumaa tola nuu kenneera.
rakkoon keessan gaafachuudha. Qabeenya gurguddaa namoonni abbaltan, beekumsa gurguddaa namoonni abbaltan, qulqullummaa, amanamummaa, qajeelummaa namoonni abbalattan gaafadhaa. Magaazanni sun hundumtuu keessaa argamu tokko Waaqayyo bira jira. Haleluuyaa. In kenna inni, isinii laata inni, isinii adjooma inni, isinii gumaacha inni, hin qaba humna isaa, hin qaba dandeettii isaa, hin qaba ga'umsa isaa, hin qaba hangoo isaa. Maladalabo shula dibbaan rakkoon keenya dammaquu qabdu, ka'uu qabdu, socho'uu qabdu, gaafachuu qabdu, Waaqayyo naa kenna jettanii amanuu qabdu. Karaa Yesuus Kiristoosin amantanii fudhachuutu isin irra jiraata. Kadhata kanarratti, sagantaa galataa kanarratti boojuu fudhachuutu isin irra jiraata baay'ee. Eebba fudhachuutu isin irra jiraata baay'ee. Boqonnaa fudhachuutu isinitti dhiyaata baay'ee. Sin barbaachisa. Haleluuyaa. Fudhaa maqaa Yesuusin isin yaada. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Wabiin jireenya bara baraa kana. Waaqayyo jireenya bara baraa nuu kennee waan lafa irratti jiraannu nu dhoowwatu. Garuu maalinni dammaquu qabdu, socho'uu qabdu. Gaafa Waaqayyo kadhannu hojii keenya dhaabnee miti. Haleluuyaa. Ga'ee keenya ba'achaa Waaqayyo kadhanna. Gaafadhaa, gaafatanii fudhachuu. Har'a waan ati gaafattu Waaqayyo gadi sii lakkisa. Sagantaa kana waan waldaan barteedhaaf galateeffattuuf dhuftan taanaan dogoggortaniitu. Namoonni akkanaa yoo dhiiftan isinii wayya. Yeroo keessan bilbila keessan biizii gochuu dhiiftan isinii wayya. Wanti isin barbaachisu amma waan akkasiiti. Haleluuyaa. Nan dhaqa Waaqayyo dhaakoo hiika. Nan dhaqa Waaqayyo gaaffii koo deebisa. Nan dhaqa Waaqayyo cufaa koo bana. Nan dhaqa Waaqayyo dhukkuba koo irraa fayyisa. Nan dhaqa Waaqayyo ikoonoomii koo sirreessa. Nan dhaqa Waaqayyo maatii koo sirreessa. Nan dhaqa Waaqayyo anaan na sirreessa. Na hojjeta. Arraba koo ni hojjeta. Sammuu koo ni hojjeta. Mana koo ni hojjeta. Bultoo koo ni hojjeta. Jireenya koo ni hojjeta. Ba'uu galuu koo ni hojjeta. Ani nama hojjetameedha. Nan dhaqa fuula Waaqayyo kootiin dhaqa. Waan nama barbaachisu hundumaa naa kennaa jettanii amanuutu isinirra jiraata. Haleluuyaa. Amanuutu isinirra jiraata. Danda'uutu isinirra jiraata. Fuula Waaqayyootti dammaquu qabdu. Gaafatanii fudhachuu. Haleluuyaa. Gaafa gaafannu Waaqayyo waan nu barbaachisu gadi nuu dhiisa. Xiqsiiwwan isinii kenne kana hundumaa deebi'aa dubbisaa. Wanta gaafattan, wanta fudhachuu barbaadan adda baafadhaa. Qabadhaa. Kana na barbaachisa jedhaa Waaqayyo fuula Waaqayyootti agarsiisa. Deddeebi'aatii gaafadhaa. Gaafa gaafattan immoo akka waan fudhattaniitti amanaati. Akka waan isinii hamaa babaa, akka waan isinii gadhiifameetti lakkaawwachaa gaafadhaa. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Gaafatanii fudhachuu. Maal gaafanna? Kaayyoo Waaqayyo. Eenyuun gaafanna? Karaa Yesuusin. Eenyu gaafanna? Waaqayyo Abbaa. Maal gaafanna? Waan nu barbaachisu hundumaa. Galanni Yesuus yaa ta'u. Waan nu barbaachisu hundumaa Waaqayyo nuu kenna. Mana barbaaddaa eeyyee, gaa'ela barbaaddaa eeyyee, fayyaa barbaaddaa eeyyee, beekumsa barbaaddaa eeyyee, qabeenya barbaaddaa eeyyee. Kana hundumaa Waaqayyo sii kenna. Kanaafuu maal gochuudha? Gaafachuu. Namoonni barbaadan hin argatu jedhameera. Namoonni balbala rukutan hin banamaaf jedhameera. Namoonni gaafatan hin fudhatu jedhameera. Yoo gaafatte malee hin kennamu jechuudha. Yoo rukutte malee hin banamu jechuudha. Yoo barbaadde malee hin argamu jechuudha. Amma iddoo jirtanii ka'a. Dadhabina keessa jirtan, bulluqqoo keessa jirtan, hir'ina keessa jirtan keessaa ka'a. Fuula Waaqayyo gooftaa macaadha. Maal goona naan jettu? Eeyyee ka'a gaafadhaa. Wanta gurguddaa gaafadhaa. Ikoonoomii gurguddaa gaafadhaa. Qoraa ilaalaa Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Humni kun jireenya keenya keessatti hiikaa godhatu. Har'aa kaasee sa'aatii dubbii dhageessanii kaasee humni gaafadhu isin godhu. Kadhadhu kan isin hin godhu. Gaafadhu fudhu kan isin godhu. Laphee keessanitti gadaa lakkifamu. Hidhaan keessan haa hiikamu. Gaaffiin keessan deebi'aa argatu. Cufaan keessan haa banamu. Arrabni ittiin gaafattan isin haa hiikkatu. Arraba keessanirraa luugama hiikeera. Maqaa Yesuusin gaafadhaatii fudhadhaa. Haleluuyaa. Waaqayyo galateeffata. Waan nutti dubbatteef sagalee keessa dinqiisa ajaa'ibaa kana waan nu ergiteef ulfaata. Sagalee kee kanaan jiraachuu ittiin deddeebi'uu akka dandeenyuuf ayyaana nuu baay'isi. Dubbiin kee kun jireenya keenya irratti hiika haa godhatu.
Maqaa gooftaa Yesuusiin amma yeroo kana maal gaafachaa akka isaan jiran situ beeka. Kan fayyaa gaafatu, dhukkubsatanii fayyaa gaafatu. Amma fayyina na jaja. Kaleen fayyaan, sombi fayyaan, tiruun fayyaan, ribuun fayyaan, maashaaleen fayyaan, narviin fayyaan, hiddi dhiigaa fayyaan. Hoomaa laasaa paariyaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin gadaa dhiifama. Fudhatan. Ikoonoomii gurguddaa fudhatan. Dibata gurguddaa fudhatan. Boojuu gurguddaa fudhatan. Milkoomina gurguddaa fudhatan. Nagaa gurguddaa fudhatan. Kan isaanii haa ta'u. Samiin itti walii haa galuuf. Dacheen itti walii haa galuuf. Goolaa paadha. Waaqayyo abbaa, waaqayyo ilmi, waaqayyo hafuurri qulqulluun itti walii haa galuuf. Amma harka isaanii keessa haa galu. Fudhatan maqaa Yesuusiin. Kan isaanii ta'ee haa mirkanaa'u. Waan gootuuf ulfaata. Gaafachuu akka danda'aniif maqaa Yesuusiin mirgi ani mucaa waaqayyooti. Wadda mucaa waaqayyoo ta'e immoo wanti kan waaqayyoo ta'e hundumtuu kan kootii isaanitti haa dhaga'amu. Kana hunda waan gootuuf ulfaata. Ayyaana kennuuf baay'ise. Yeroo nu kenniteef galatoomi. Sagantaa kana irratti jireenyi keenya haaraatee akka hojjetamu nu gargaara. Dubbii ittiin ijaaramnu, humna kadhataa ittiin ijaaramnu maqaa Yesuusiin gannuu dhiise. Waan gootuuf ulfaata. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Nagaan jaalallee araarri gooftaa keenya Yesuus.